Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa qabdu, nagaa keessanii jirra jirtu. Ani jira galata waaqayyoo har'a deebi'ee ufee jira. Guyyaa har'aa immoo maaliif ufte yoo jettanii handaaqoorraa akkamitti ruuza kabsaa hojjetannaa yoo jettanii piroosesii yookiin immoo ulaagaalee ruuza kabsaa hojjechuuf nu barbaachisan tokko tokkoon isinitti hima. Innis kunoo timaatima. Shunkurtii diimaadha. Kun immoo gaaraa buqqee waan fakkaatu biyya keenyatti. Kun immoo beddijaaniidha. Kun immoo kuusaadha. Kun immoo filfil baarexiidha. Hin beektu. Innaa kunoo asitti immoo handaaqoo lamatti baqaqxi malee akka biyya keenyaa kukkutamee maal ta'a miti. Amma kana handaaqoo kana kalii loomii fi ashaboodhaan miiccadhee bareechadhee jira. Inna isin immoo obbaa kukkuttu akka biyya keenyaatti miti. Akkanuma lamatti baggoodhaniiti ishee baasu malee jechuudha. Inna asittis immoo zayitii qopheeffadheera. Kunoo asis immoo qullubbii adiidha. Kunoo as immoo qimamii noormaalii miksi qimamiidha. Kun immoo ashaboo, ani ashaboo gurguddaan fedha. As immoo irdi jira. As immoo mix boyideran jedhuudha. Kun immoo loomii assoota. Kun immoo darsiinii yookiin immoo qarafaadha. Kun immoo waraqaariidha. Kun immoo firee dimbilaalaati. Kun immoo qundi barbaree jedhamu biyya keenyatti. Kun immoo qaraashisma qurunfulliidha. Warra kanan nu barbaachisa. Inna amma gara hojii isaatti hin galla isin argisiisa. Ta'aaluu nafaan gara hojii isaatti galuuf jira. Ani birdistii yeroo hundumaa kanan barbaada. Birdistii isa guddaa maatiinis baay'eedha. Akkasumas immoo birdistii qollofamuun barbaada. Amma maalitti godhaa zayitii kiyyatti naqaa. Zayita baay'een barbaadanii araboonni baay'een zayita hin fedhanii. Kanayyuu ani yeroon ijji'u xiqqoo oksee xaama yookiin immoo akka qullubbiin naa bushaatuuf itti doggodha malee hin barbaadanii. Inna asumaan kanatti aansee immoo shunkurtii kiyyatti naqadha. Shunkurtii illee isaan handaaqoo yeroo hojjetan baay'een keessan beektu firee tokkoyyuu baay'eedha. Walakkaatti godhumsiin jedhaga. Yaa'u ani ofii makoo waan barbaadeef yookiin immoo waan biyya keenyatti akkas ta'e harka koo ishiin jedhu itti babbaa'isa malee hin fedhani dhugaa qullubbii hin baay'isanii xiqqishuu malee ittiin godhani. Inna achi deebina amma qadaadadhee xiqqoo tureetti akka qullubbiin kiyya bishaatiin dhufa. Kunoo deebi'ee dhufee jira. Shunkurtiin kiyya gara bishaattiitti naa deemee jira. Diimateera. Amma qullubbii sanaa diimatee jira. Amma maalitti naqadha? Qullubbii adiitti naqadha. Asumaanis alatuula qullubbii adiitti aansee akka timaatimii naquun qabu maaliifi dijaajjatti gochuun qaba yookiin immoo handaaqoo jechuudha. Maaliifi xuraansa yookiin immoo foolii inni qabu dirqama qullubbii adii cimaaqimii wajjiniin inqulaalla'amuu qaba. Ija foolii qabu jechuudha handaaqooni. Kalas amma kanatti aansee cimaaqimii koo kanan sila qopheeffa isiniin jedhe ittiin naqadha. Handaaqoo duudaa danfistii akkan jenne. Handaaqoo duudaa danfa biyya kanatti. Egaa hojiif xuru an jedha akka yaada kootti. Akka wal fu'atu xiqqoonan qadaada. Qadaadee booddee deebi'a. Amma deebi'ee dhufee jira. Waaw! Baay'ee diimatee jira. Baay'ee naa diimatee jira. Qullubbii isaa bishaatee handaaqoon isaa hunda amma maalitti naqaa? Timaatimiitti naqadha. Maaliifi timaatimiin ijaa bishaan qabuu fi yoo handaaqoo qimamii wajjiniin inni inqulaalla'amu. Ani yeroo hedduu timaatima booda godha. Kunaa
naggaa timaatimiin kiyya akkanaa wal bushaatee wal nyaatee deebi'a. Kunoo itti deebi'ee jira. Waaw, kunoo amma baay'ee bushaatee jira. Timaatimiin qimaaqimii walitti baay'ee bushaateera. Kana booda waan itti naquu qabu bishaan qofa itti naqa. Bishaan yeroo hundumaa hangallaayyaa to'ifa'ee kaawwadha kunoo. Hagana malee bishaan itti naqa. Amma kana booda gaaffalee qollofuu malee uumaan qabu qollofee booda uumasaa sin argisiisa siniin jedha. Kana qollofee anamma daqiiqaa 15 qofaa kanani asirra danfisu daqiiqaa 15 qofaa jechuudha. Kunoo amma xumuramee jira. Bushaateera jedhee yaada walumaan ilaalla maalirra akka ga'e. Waaw. Kunoo amma handaaqqoo bushaatee jira. Handaaqqoo kana keessaa baaseen isinitti argisiisa. Argitanii? Akkasitti fuuneet ishee waanna. Baasee isin argisiisa. Amma keessaa baasee jira. Kanarraa immoo maariqii isaa jechuudha. Maankaa tokko fudhadha. Maankaa mashii xiqqoo tokko. Inni as immoo kunoo kechaappiin beektu. Namni kechaappiin beekne hin jiru. Kunootti kechaappiin kunoo kana. Kunoo sulaala. Kechaappii kana asitti maankaa tokko qatta. Maariqii isuma handaaqqoo sanarraa immoo maankaa tokkotti godhatta. Sin booddee immoo meelee yookiin immoo ashaboo xiqqishuu ishee itti naqxa. Xiqqoo ishee xiqqoo. እና achirraatiin immoo qimamii xiqqoo isheetti itti dabalatta jechuudhaas. Kalaas. Amma kana wal keessa goota. Edda wal keessa gootee miiksii sirriitti bareedee miiksii ta'ee maal goota kunoo kanatti dibda. Kana hunduma isaatti bareechitee dibuu qabda. Ichi dibda maaliif karaliif hin bareeda. Erga dibdee kaateet immoo kunoo as keessa qohe. Itti diba'ee xumura'ee as keessa yeroo keessummoo xiqqoo ishee gaastira jala kaa'uu qabda. Kuni gilgishaadha jallisa. Gingishaa jaa ta'eefuu akkasitti jala keessa xiqqishuu mashee maaliif akka gingishaa sana handaaqqoon sun nu jalaa hin qabanneef jechuudha. Innaa kana booddee kunoo handaaqqoo kee as keessa. Ani fooreniin illee hin barbaachisa garuu ani fooreniin hin barbaanne ani kan barbaade kanadha. Keessa kaa'u isinitti deebi'a. Akkasitti kaawwadhee as keessa gaashaa. Foorenii toon taane ani gallaayyaa kunoo kanan beektu. Gallaayyaa kana namni beektan jirtu bitaati safaatti hojjetanidha. Lakkoofsa barbaadan irra gochuu dandeessu. Daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 20 hamma barbaadan irra godhattu bantanii ilaaltu. Bakka kana booda kunoo kanatti amma bishaan isaa kana maariqii bishaan asaafee kanatti immoo isa sila qopheeffadhe isiniin jedhee kunoo beedijaanii gurguddaa jechuudha. Keessa buusna. Filfila baarexii urgaa hasaaf xuruudha. Akkasumas immoo gaaraa hundumasaa firee gurguddaadha. Kunoo as keessa goonee takka akka bushaatu goona. Xiqqoo ishee akka bushaate isa booda ruuzii irratti gadi nanna. Xiqqoo haa bushaatu. Maaliif yoo dura handaaqqoo wajjin gootee hin caccaba kuni. Ani immoo akka caccabuun barbaadu ruuza irra keessa fuuteet irra naqata waan ta'eefu hin caccabu kun akkanuma miicamee bareedee lamatti yookiin immoo duudaasaa kalas amma qadaadee daqiiqaa 5 booda ruuzii kootti naqadha. Amma kuduraa itti naqadhee akkasitti danfaa jira. Kuduraa kiyya amma maalitti naqadha? Ruuzii kiyya bichaatti naqadha. Kalas amma kuduraan akka nu jalaan caccabne ruuzii kiyyatti naqadhee uumasaa akka inni itti bareedu isin argisiisa. Inshaallah asuma handaaqqoo kiyyan ilaalladha.
Shuftuu waadame kunoo akkanatti waadama. Biyya alaatti hindaaqoon waadama akkasitti waadama malee. Kukkutamee danfamiti. Kunoo umarratti immoo sin argisiisaa siniin jedha. Ataa kaadaan kiyyaa har'aa yookiin misaan koo har'aa yoo isinitti tole like, share, subscribe naa godhaa. Obsii chaanaalii isiniin jedhaa nagaan oolaa lafa nagaa oolaa.